guddisuu hin barbaaddu. Daa'ima fidiyeetti. Daa'ima fudhattee eeshi kan ishiin amata negaggattee haati ta'e itti dadhabdee fincaan irraa dhiqxee dhukkee irraa dhiqxee gadaamti gudattee. Hin booda nama eenyu sii kenna. Hin kennitani murteessaa gaafa warri mee warri shamarran taata murteessaa. Eenyu sii kenna. Hin kennan garuu maatii kee biratti immoo gargaaru. Romantiidhaan namni takka nan arrabsina ani danda'u namni yoo nan arrabsina. Nan arrabsina. Namni waan barbaade barreessuu danda'a. Maa kan arrafam? Maan arrafatan kaali minaamin nan arrabsina bakka. Nan arrabsina. Ani bari sitti immoo kadhatarra akka miidiyaarra dhuftee na awwaaradde naan jettu ani bari hiriyoota koo bira tan cabe. Biyyarreen akka itti galu dadhabee tan bari mucaa biyya jaartiin isaa alatti gattee maraatee biyyaa beessa naan jedhanii quba na qabaran bara gaamma. Sabanin biyyarraa fagaateef sii galee hin beektaa ilmooti jibbeeti miti. Arraa dhufteeti nama rabbi of fakkeessite akkasitti haasofta. Guyyaa tokko karran dabatu yoo dhuguma ani cubbusitti hojjedhe rabbiin akka hojii kootti naaf haa kennu siiris akka hojiitti siif haa kennu ba'a. Sababni biyyarraa fagaatee biyyarraa fiigee jiruuf jedhe jireenya na baasii fakkaate dhabeenyi nan baasne. Jechama namaa dadhabee dubbii namaa dadhabee garuu eeshi nadhiisi rakkoon qabu. Ana nadhiisi rakkoon qabu. Ana nadhiisi bar nadhiisi iyyuu rakkoon qabu. Mucaa kana waliin beeku mucichaa bar nama dawwalee hojiin haasaa turedha bar mucichaan haasee bar hojii ishiin na jaalatee anumaa sii gochuu hin danda'u. Ishiin na jaalatee yoo ishiin na dhiiste ati jaaladhu murteessuun ishiidha qulfiin ishii harka jiraa nama naan jedheedha. Hojiin haasee kadhadhe ilmootii alatti hin darbine rabbi sodaadhu jedhetanii dhiiran kadhatu jilbi akkatan kadhadhe jala deemee silkii irra dawwalee ishii gaafa dhodhee silkii irra cufte. Ati immoo asirratti hin beeku isuma kanaa hin beeku mucichi jireenya mataa isaa jiraata. Duubaa hin ergine. Shurraaboo anasii hojjeteeni. Eenyudha booda shurraaba jedhee tokko ittiin hojjechaa ture. Siimi muka si fakkaatu. Kan kennaa bidee fi gannitti kennee fi mucaadha kennaa bichisiisee achi sii kennisiise. Isa bareedaa kan ganni fakkaatu qaba. Maftiin qaba. Taaddeetu dubartii jennaa ciistee naa jiru sammaa kana yaadin. Maama siin kana qotattee yaadin. Hin qabsiifamuu. No. Na dhaggeeffadhu gan maasii dhaggeeffadhu yoo suura san qabaatte as dhiyaadhu yoo atis bar ni beekta waan dubbatte. Ati dhalaa bareedduu ana malee jaalatte gan gala kana dhugaa dubbadhuti kan siin ergine. Maasii taaddiin dubartii finciisee siin ergine. Maasii isaan ilmoo deebisi qabe galina. Naraarsaa ture. Maasiinis dhiira possooti. Kunis dhiira possoota. Illiqii keessa walitti deeman akka daa'immanii gari lachuu sini galee. Waa'ee suura bar hin kaanne qullaa miti kan kee ergee fi sireera algaara taayitaan kee si ergi. Saanuu maal fara sirratti erge ishirratti erge sirratti erge bar. Saanuu sirratti ergeef sitti immoo ishiin maal laan jettee sitti machaa ture yeroo sana. Algaan kun algaa Finfinneeti moo algaa baadiyyaa keessatti? Obboleetti qo'i bar kan. Ati sun se'usee. Hordoftoota yeroo mul'ata akkuma viidiyoo jalqabaa irratti argitan kana jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti haalli jiruuf jireenya jaalalaa baay'ee haala dhiphaa keessaa fi haala namoota gara gaa'ilaatti hin deemnellee haala rakkisaa yookaan yaaddessaa ta'ee jira. Guyyaa kaleessa akkuma tasaa ta'ee tiktookii seenee jechuudha. Dingatumaan tiktookii seenee yaada obboloota kanarraan bu'e jechuudha. Tiktookii ani dhiisee jira garuu gaafan ajandaa dhabuun seenaa jechuudha malee akkuma viidiyoo ko argitan ani yeroo baay'ee viidiyoo normaalii baay'een haasaa malee tiktookii irra badaa waraabu garuu akka tasaa ta'eetuma seenee aqeetuman jara kanarra seenee jechuudha. Gaafan akkasitti ni seenu jarri kun viidiyoo kos arguu danda'u ana qofatan tan addunyaatu dhaggeeffataa oole garuu haalli jara kana baay'ee na gaddisiise naan akka kootitti baay'ee na gaddisiiseera jechuudha. Maaliif jennaan jaalalli nama tokkoo fi hiccitiin haadha manaaf abbaa manaa gidduu jiru takka miidiyaarra ba'e taanaan otuma abbaan barbaade walitti araarsayyuu jaalalli duraa sun iddootti hin deebi'u jechuudha. Egaa akkuma argitan jechuudha obboleessi kuni haadha manaasaa kanii amma waliin dudubbataa ture kana mucaa tokko akka wal gidduutii qabanidha jechuudha. Kan isaan haasa'an garuu jaalalli jara kana addaan citee jira. Akkasuma immoo jecha keessa afaan wal ba'uun jira mitiire. Yeroo kana mucaan inni dhiiraa kuni shamarran biraa waliin sireerra ciisee suura itti erge. Kan suura erge immoo goddanyaatti erge malee yoo haadha manaasaatti hin ergine.
Godinyaa sunii fi haati manaa sun akka tasaa ta'anii mana tokko keessa jiru. Akka tasaa taatee godinyaa ishee sanarraa bilbila gaafa harkarraa fuutee ilaaltu suura abbaan manaa dubartii biraa wajjiniin suura kaasee erge akka tasaa argite. Abbaan manaa fi haati manaa warri wal lolanii suura kana walitti ergan garuu icciitii sana kan beeku shamarran kabiraati jechuudha. Godinyaa haadha manaa sana garuu godinyittiin sunillee obboleetti yookaan immoo godinyaa ishee sanatti ittiin himne jechuudha. Suura abbaan manaa ishee shamarran waliin ka'ee jiru isheetti erge miira aariidhaan. Kuni maaliif akkas ta'ee yoo jettani akka abbaan manaa sun dubbatutti ati shamarran bareedduu ana malee jaallattee hin jirtu. Shamarran bareedduu ati jaallattuyyuu hin qabdu ka jettu itti dubbatte itti haati manaa. Inni immoo abbaan manaa immoo akkami ani dhiira ta'ee shamarran jaallachuu hin danda'u kan jedhu shamarran waammatee seerratti ciiseetu suura kaasetti erge. Yeroo takka jechuudha. Yeroo takka sinii galee mitiiree jechoonni nuti miira aarii keessa afaanii baafnu jireenya gaa'ela keenyaa, jireenya hiriyyummaa jaalallee keenyaa diiga jechuudha. Abbaan manaa ishee sunillee amane jechuudha. Ani suuraafan shamarran biraa wajjin ciisee ishee aarsuuf jecha erge malee dhugumaan shamarran biraa wajjin bilginnaan hojjannee jedhe. Garuu isa kana Waaqa beeka. Garuu haa ta'u malee obboloonni miidiyaa kanarratti immoo gadi baatanii yookaan immoo YouTube irrattis ta'u TikTok irrattis ta'u obboloota kanatti iyyattanii jirtan otoo jara kana walitti araarsitanii amma tokko haa footoo jettan gaariidha malee icciitii isaanii akka zarazaranii miidiyaa gubbaarratti ba'anii dubbatuun baay'ee rakkoodha dhugaa dubbachuuf. Boorullee alli isaanii isheen isaan gidduu jirtu kuni gara biyya ormaa dhufuu dandeessi. Yeroo ammaa immoo miidiyaan toleera biyya keessa teesseeyyuu dhaga'uu dandeessi. Boru alli ol guddatti. Kuni baay'ee jireenya booruu irratti gufuudha. Akkasuma immoo isheen nama biraatti darbitee hirmuu dandeessi. Inni nama biraa fuudhuu danda'a. Icciitii kanallee nama biraa waliin gaafa dhaga'anu eda dura akkas turte eda akkas dura akkas ture ka jedhamu baay'ee nama isaan waliin jiraatanitti illee gufuu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf walumaa galatti yoo wal loltanii yoo abbaa manaa keessa loltanii yoo jaalallee keessa loltanii inni uftanii miidiyaa irratti akkas gadi fataffattan kuni maalidha? Dhuguma gargar baatan yoo ta'e dhuguma gargar baatan bakka jireenya laayivii mataa keessanii jiraadha. Yoo immoo dhuguma wal loltan yoo ta'e maatii walitti isin araarsuu danda'a, hiriyaa walitti isin araarsuu danda'a jechuudha. Kaameraa duuba mobilaazim gadi baanee kaameraatti awwaajjachuu. Kanaaf akkasittiin isiniyyuu irraa baradhaa. Boru wal loluu dandeessu abbaa manaa keessa wajjin, hiriyaa keessa wajjin. Garuu maalidha inni TikTok irratti daboo ba'anii akkasittiin gadi fataffatan? Ta'uu danda'u. Ta'uu qabu. Bakka namni wal loluu hin jira, araaramu jira. Nama ilmoo walirraa qabu miti jaalallee lamaaniyyuu walitti deebuu danda'u. Namni ilmoo wal gidduutti qabu immoo dhugaa dubbachuu fi walitti araaramuu danda'a. Kanaaf iyyuu warri gidduu galtanis immoo dubbii taazabaatti akka hin galle ilaalcha godhadhaa. Kana fakkaata isiniifillee barumsa akka ta'u miira aarii keessa wanta badaan dubbatina, wanta dur jaalallee keessaniif abbaa manaa keessa waliin dabarsitanii gadi baastanii fataffatina. Bakka yeroo jaalalaatti dhuguma jaalala dabarsitaniitu yeroo gaafa wal loltan immoo inni jaalala bakka jaalaluma naa ta'u. Sinii galee mitiire mucaa tokkotu waldaa araaraatti maal jedhee beektu? Duraanii jaalalaan qarshii na gargaartee turtee jedhe. Amma garooni dubartii biraa fuudhee jira. Isuma yeroo jaalala wal jaallannu sana fedha isheetiin qarshii na gargaarteyyuu amma naa deebisi otoo jettan nan deebisaa fedhe. Maaliif jennaan inni yeroo miira jaalalaatiin gooneef inni yeroo isa jaalalaan goone immoo gaafa miira jaalalaa keessaa ba'an immoo ittiin arrabsoo ta'uu hin danda'u. Maaliif jennaan yeroo sanatti jaalalaaf jecha aarsaa kaffalte mitiire akkasittiin tilmaama bakka. Malee isa dur goone har'a jecha badaatiin booressuun hin ta'u. Nama tokko xiqqoo bara jaalala waliin jaallatti sana waan gaarii itti agarsiiste yoo namni sun si'iiseyyuu nama biraa wajjiniin gaafa jaalala biraa jalqabu seenaan ati dur nama sana waliin dabarsite ko nama sana keessatti wanni madaa ta'e akka hafu gochuu qabda barra. Malee miidiyaatti gadi baafteeti
nama sana of jibbisiista iyyuu miti indoo. Namni tokko gaafa isinirraa fagaatu yookaan gaafa isinitti jijjiiramu isin immoo wanta bareedaa itti agarsiisa. Namni sun bara isaa guutuu sammuu isaa keessatti akkasiin gaaffii ta'aftaniif akkasinillee gaafa jireenya mataa keessanii jiraattan amala akkasii qabdi turtee gocha akkasii naa gootee turtee jee namni sun yaadannoo akkasiin godhatu godhadhaa malee akkasiin balaalfatu hin godhina. Kana fakkaataa turtii na waliin gootaniif